Harka fuunee jaallatamoo daawwattoota FIB kun Axereeraa Miidiyaati. Axereeraa Miidiyaa keenya guyyaa har'aa dhimmoota wayitaawoo ta'an idila addunyaa fi akkasumas immoo kan biyya keessaa kan itti simbiraan geenyudha. Torbanoota kana keessaa dhimma Itoophiyaa akkasumas immoo kan gaanfa Afrikaa fi kan akka addunyaatti jirani miidiyaaleen maal jedhanii maaltummoo jira kan jedhu yeroo itti simbiraan geenyudha. Axereeraa Miidiyaa keenya isinitti himuudhaaf yookaan isinii dhiyeessuudhaaf abboomaa qaasoo fi borumashi ani model iltasfai es studio targamna gama ogummaa teknikaa fi directeera studio kana ta'ee nufaana kan jiru Mubarak Bashirida isinis nufaana hanga xumuraatti turaan afeerraa keenya ajandaa keenya guyyaa har'aatiin eegalla ajandaan keenya guyyaa har'aa dhimma projektoota eebbifamanii akkasumas immoo akka biyya keessaattis immoo miidiyaaleen idil addunyaa waa Itoophiyaa maal jechaa jiru maal gabaasaa jiru kan jedhu qabanneeti kan jiru waan afeetti dabali. Wanti hafee keessumaayyuu akkuma ati kaaste waa'ee projektoota akkasumas waa'ee miidiyaaleen dhimma Itoophiyaa wajjin wal qabsiisanii kaasan inni biraa immoo oduun guddaan tibba kanaa waa'ee G7 yookiin garee badhaadhaan torban idil addunyaadhaa walga'ii isaan geggeessan akkasumas dhimma Ameerikaa fi Paakistaan dhimma Ameerikaa fi Raashiyaa jidduu jiru isarrattis wantoota qabannee jirra akkasumas odeeffannoon gaggabaaboo ta'an bal'inaan qabannee jirra kana daawwattoota keenya biraan geessaa jechuudha. Tole boru maaltu bira jira? Akkuma beekamu torbee kana keessa dhaabbataaleen mirga dhala namaatiif falman kan mirga dhala namaatiif quuqamna jedhan hedduun isaanii Itoophiyaa irratti ibsa hedduu baasaniiti kan jirani. Ibsi sun maan of keessaa qaba kan jedhu miidiyaaleen addunyaa maan barreessan kan jedhu kan ilaallu ta'a. Tole mee ajandaa keenya tokko tokkoon dhimma biyya keessaa tarraayyuu eegalle dhimma tibba kana keessa Itoophiyaa keessatti egaa duulli filannoo marsaa ja'affaa gara adeemsifamuuttidha kan deemaa jiru. Dhimma filannootiin wal qabatee egaa paartileen siyaasaa adda addaa warri filannoodhaa fi dorgoman jechuudha yeroo isaanitti duulana filannoo geggeessaa jiranidha. Egaa paartiin amma biyya bulchaa jiru immoo projektoota adda addaa kan tajaajila hawaasaatii fi hojjetamaa turan kan waggoota lakkoofsisanis kan dhiyeenya eegalamanis yeroo isaanitti eebbisiisanidha torban kana keessa. Inni kun karaa kan biraas akka duulana filannootti waan gargaaraa jiru natti fakkaata. Projektooti eebbifaman kun baay'een isaanii keessumaayyuu gama Oromiyaa keessatti manneetiin barnoota adda addaa eebbifamaniiti kan isaan jirani. Manneetiin barnootaa kun manneetii sadarkaa isaanii eeggatanii fi hawaasni gara barnootaa irratti xiyyeeffate yookaas immoo tajaajilaaf qulqullina barnootaa gaarii akka inni argatuuf jechaadha. Gara naannoo Amaaraatti immoo achi dabarree yoo ilaalle immoo warshaaleen sukkaaraa eebbifamaniiti jechuudha kan isaan jiran. Dhimma amma kaafte kanarratti haasa'isaaf torbee kana keessa miidiyaaleen Itoophiyaa kan mootummaan hooggananis ta'e kanneen ministeerii miidiyaa jedhaman hundi isaaniitu warri FMO'n kan magaalaa Finfinnee keessa jiran irra jireessaan wanni isaan haasa'an waa'ee eebba projektootaati. Eebba projektootaa kanaan keessaayyuu projektoonni naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti kan eegalaman eebbi isaanii jechuudha. Hanga ammaa naannoo biraatti baay'inaan wanni dhagahamee jiraatu yoo baatellee Oromiyaatti manneen barumsa sadarkaa tokkoffaa kaasee hanga yuunivarsiitiitti eebbi torbee kana keessa akka turedha. Kanumaan wal qabatee manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan godinaalee kibba Oromiyaa fa'aa keessatti baay'inaan ijaaramaa jiru. Keessaayyuu Gujii fi Boorana keessatti manneen barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan kan maqaan isaanii wal fakkaataa ta'e ifa boruu kan jedhaman eebbifamaatti kan jiran torbee kana keessa. Aangawoonni olaanoon paartii warra badhaadhinaa kun garas bobba'anii projektoota kana eebbisuu irratti kan argamanii warri rogeeyyii hawaasaa ta'an immoo waan kana akka duula filannootti itti fayyadamaa jiru kan jedhanii kaasanillee hedduudha. Kanumaan wal qabatee qoosaawwan adda addaa ka'aa turanii jiran marsaa hawaasaati irratti namoonni projektoonni kunniin kana dura kan eessa turan yookiin immoo akkamitti eebbaaf yeroo kanatti yeroo filannoo kanatti maaf irratti xiyyeeffatame kan jedhullee kaasaatti kan turan akka duulana filannootti itti gargaaramaa jiru kan jedhan kaasaa jiru. Gama biraatiin immoo nagara akkuma kaafteetiin turte gara naannoo Amaaraatti immoo eebbi meega projektii kan jedhaman kanneen akka warshaa sukkaaraa kun immoo zayitii midhaan nyaataatiif oolu irra deddeebiidhaan yeroo eebbifamu naannoo garasiitti mul'ataatti kan jiru. Kanumaan wal qabatee rogeeyyiin marsaa hawaasaa waan kaasan qaban xiyyeeffannaan kun Oromiyaatti manneen barnootaa garasitti ammoo
warshaalee sukkaaraa fi zayitaa kana baay'isuun ergaan isaa maalidha yookiin maalirratti kan irratti xiyyeeffate kan jedhaman kan kaasaati jiran warri marsaa hawaasaa irra jiran maqaa dha'uun kan danda'amu hedduudha. Gama biraatiin immoo manneen barnootaa Oromiyaa keessatti eebbifamaa jiran wal qabatee dhiibbaan barattoota irra gahaa jiru. Gama biraatiin immoo barattoonni mana barnootaatti yeroo ammaa kanatti keessaayyuu barattoonni kutaa 12ffaa baratan yuunivarsiitii seenuu irratti rakkoo cimaa keessa kan isaan jiran haga barattoota kutaa 12ffaa waggaa 2ffaa jedhamanii waamamuutti dhaqqabaniiti kan jirani kanumaan wal qabatee gara biraatiin immoo waa'ee mirgaatiin wal qabatee falmi akkuma beekamu barattoonni Oromoo biyya kana keessatti gaheen isaan mirgi namaa akka kabajamuuf baataatiin turan guddaadha. Kanumaan wal qabatee dhiibbaan barattoota irra ga'e barattoonni hedduun utaalee Oromiyaa hedduu keessatti dhiittaa mirga dhala namaatiif saaxilamaa akka jiranidha kan marsaalee hawaasaa irratti deddeemaa jirani. Kunniin akka waan gaariitti ta'eeti garuu ilaalchi jiru miidiyaaleen Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii torbee kanaaf ajandaadha jedhamee kan kaa'amee jiru waa'ee eebba piroojektootaati kaaste kanaadha jechuudha. Egaa irra jireessanii piroojektonni kun gara keettan dhufa baay'ee isaanii jechuudha sadarkaa isaanii eeggatanii kan hojjetaman yoo ta'e kan umurii qaban yoo ta'e tajaajila hawaasaatiif hamma oolanitti waan gaarii akka ta'etti kan jajjabeeffamanidha jechuudha. Keessumaa wanta kamiifuu akkuma ammaa isin kaastanii piroojeektiiwwan eebbifaman bu'aa qabeessa biyya kanaa fi guddina biyya kanaatiif gaariidha. Sababiin isaa maalidha? Duras wanti guddaa gaaffii uummataatti ta'e eebbi akkana dhabamuudha. Wantoonni uummanni barbaadu dhabamuudha. Saniin cinatti amma yeroo kanatti eebbisuun gaariidha. Haa ta'u waggoota kana keessatti piroojeektii eegalan san piroojeektii jalqabame san xumursiisuun waan fudhatama qabudha. Fakkeenyaaf ni yaadannoo ta'e asiin dura dhakaan bu'uuraa godinni inni keessatti argamne hin jiru. Godinoota Oromiyaa keessa jiran qofa osoo hin taane bakkuma qulqulluutti illee lafa qulqulluutti illee dhakaa bu'uuraa kaanii yeroo deemantu ture yeroo jedhamuu fi dhakaan bu'uuraa sun still now kan jirudha. Garuu ammoo hooggantoonni yeroo ammaa kana dhagaa bu'uuraa kaa'u qofa osoo hin taane dhagaa bu'uuraa san hojii ficcisiisuudhaati kan inni jedhamaa jiru. Kun gaariidha. Garuu ammoo kallattii biraatiin akkuma amma isin kaastan wanti ilaalamuu qabu piroojeektiin kun kan har'a galaanni haree balleessu osoo hin taane kan boru itti fufu kam dhalootaaf itti darbu kan dhalootaaf gara fuulduraatti itti darbu ta'e baay'eessa mana barumsaa boru qorqorroon gubbaadhaa ciccitee yookiin ammoo wanta faayidaa hin qabne qabeenya qisaasessu osoo hin taane waan fudhatama qabu akka tosa nus hawwii hin qabna yoo kana ta'edha guddinnis jaalallis badhaadhinni jedhamu sunis kan dhufu jechuudha. Inni biraa ammoo amma akkuma boruu nama kaasee barattoonni baay'een isaanii manneen barnootaa ijaaruun gaariidha. Garuu ammoo mirga barataa eeguun immoo dirqama. Barataan mirga baratee barataan baratu sun ammoo itti fufiinsaan baratee yoo wabii hin qabaanne mana barumsaa ijaarteef faayidaa hin qabu. Bakka dhattu sanitti ati mirga si barbaachisa, dirqama si barbaachisa. Ukkaamsuu jechuun nama ajjeesuu jechuun nama miidhuu jechuun nama tumuu jechuun seera idil addunyaallee ta'ee seera biyyaallee ni cabsa. Piroojeektiin akkuma eebbifamu namni achi keessatti baratu sun ammoo mirgi isaa eeggamuufii qaba. Kanaafuu deemaa jiraniifis immoo kunuunsi barbaachisaadha. Kan ammoo itti yaaduun barbaachisaadha. Sababiin isaa qomoodha. Filannoo har'aatiif jettee yookiin buddeena har'aatiif jettee jireenya har'aatiif jettee dhaloota kan kee kan eegeree kan si duuba jiru cunqurtuu jechuun ammoo waan seenaa gaarii waan hin taaneef inni kun ammoo itti yaaduun barbaachisaadha. Piroojeektii eegalan ammoo xumursiisuun injifannoo guddaadha waan gaariidha jedhan fudhadha. Gama biraatiin immoo gama qulqullina barnootaatiin yoo ilaalle immoo manni barumsaa ijaaramuu duwwaan amma gatii qabanatti hin fakkaatu. Manni barumsaa jiraatee qulqullinni barumsaa hin jiru yoo ta'es immoo inni kunis rakkina kan biraa harkisee jechuudha. Kan inni barattoota baay'ee yeroo ammaa eebbifamanii baay'ee fudhattee ilaalte yuunivarsiitii fa'i ba'anii afaan Oromooillee seeraan barreessuu kan hin dandeenyetu baay'eedha. Afaan Oromoo jechuudha. Qulqullinni barnootaa irratti waan irratti yaadamuu qabu yaadi keetii. Eeyyeno gama sanaatiin illee jechuudha. Egaa dhimma kanarratti kana jennee gara dhimma kanarratti irraan darbiniin dura waan kaafamuu qabu keessa waa'ee filannoo kanaan wal qabate piroojeektoota amma eebbifamaa jiran kanaan wal qabate akkuma sila kaafnee turre wanni kun waa'ee akka duula filadhaatee tajaajila kennuudha kan jedhamaati kan inni jiru. Haa ta'uti garuu qabatamaan manni barnootaa sadarkaa isaa eeggate yeroo eebbifame argaati kan jiru. Iddoo tokko tokkotti keessaayyuu kibba keessaa fakkeenyaaf manneen barnootaa suuraawwan babbareedoo argeeti kan jiru aanga'aan olaanaan paartii badhaadhinaa tokko yeroo inni marsaa hawaasaa isaa irratti yeroo inni postatu kan arge keessaa mana barnootaa ifa boru kan jedhamu aanaa malkaa sooddaa keessatti kan ijaaramee jira gara dugda daawwatti kan ijaaramee jira. Haa ta'utti garuu waan tokko wanna yaadadhe beektaa waa'ee filannoo kana piroojeektoota naannoo kanatti eebbifamanii fi kan ijaaramanii wal qabate adda waa'een kana dura yeroo filannoo dhiyaatu jechuudha dhagaalee bu'uuraa
kaa'uudhaan beekamti. Adda waa'een kanaan dura dhagaa bu'uuraa iddoo adda addaatti deemte waan hin kaafne hin qabdu. Fakkeenyaaf bulchaan yeroo sana Oromiyaa bulchaa ture Muktaar Kadir gara kibba Oromiyaa kana Gujii dhufee waan hin godhe tokko yaadadha. Yuunivarsiitiin Gujii jedhanii waan tokko gatanii deeman hanga amma achi buuteensi hin jiru jechuudha. Filannoo ture yeroon sun akka saree maraattee ta'an yeroo san beektaa waanuma argan gargataa deemu. Piroojeektoota humna isaaniitiin ol ta'e yeroo kaa deemanitti ministeerri muummee paarlaamaa biyyattii keessatti akkuma filamee dhufe waan dubbate keessaa tokko yaadadha. Dhagaalee bu'uuraa Oromiyaa keessatti biyya sana keessatti iddoo adda addaatti gataman kan ijaarsisnee xumursiisuu miti dhaguma sanuu deebisaa buqqisaa honoon jedhan buqqisnee fi dhugaa fayyadamate. Tujjira haa ta'uti kun garuu amma waan jechuun tarkaanfii tokko gara duraa waan deeman fakkaata amma eebbisuudhaan kan isaan eegalan dura dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan. Tolega gara ajandaa keenya sattaanutti yommuu ceenu Itoophiyaan gaa dhimma dippiloomaasii irratti yeroo darbee adireera miidiyaa keenya irratti kan nuti kaasaa turre. Gama dippiloomaasiitiin Itoophiyaan hanqinni guddaan akka jiru yeroo darbee kaasaadha kan nuti turre. Tibba kana keessa keessumaa torbee kana keessa wanti miidiyaalee biyya keessa Itoophiyaa irraa wanti dhaga'amu jiilli ministeerota yeroo isaanitti gara biyyoota addunyaatti bobba'anii xalaa dhimmoota adda addaa of keessaa qabu jechuudha. Yeroo isaanitti ministeerota biyya alaatiif yookaas immoo pirezidaantota bulchitoota biyya alaatiif yeroo isaanitti kennaa turanidha. Egaa kanatti ministeeroti biyya keessa jiranii biizii ta'aniiti yeroo isaan turan jechuudha torbee kana keessa keessumaa gara Neezerlaand gara Ugaandaa gara Beljiyeem gara Jibuutiitti mariiwwan taasifamaa turanii akkasumas immoo Chaayinaa wajjin mariin taasifame dippiloomaasiin irratti jechuudha akka duula wayii yeroo inni itti geggeeffame fakkaata jechuudha tibba kana keessa gama Itoophiyaatiin. Maaliidhaaf jennee duuba isaa deemnee yoo gaafanne keessumaayyuu yeroo dhaabbileen idil addunyaa gurguddoo ta'an Itoophiyaa irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan Itoophiyaa irratti qophii adda addaa kaa'aa jirtutti ministeeronni akkasumas dippiloomaatonni kunniin biyyoota adda addaa deemuun maaliif filatan yoo jenne ilaaluun barbaachisaadha. Sababbiin isaa keessumaayyuu Itoophiyaa keessatti qormaatonni baay'een yeroo ammaa kana jiran kallattii hedduun jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma waa'ee uummata naannoo Tigraayitii wajjin wal qabsiisee jira. Akkasumas waa'ee hidha guddicha Abbaayaatii wajjin wal qabsiisee jira. Dhimma Suudaaniitii fi daangaa Itoophiyaa jidduu jira. Akkasumas gaafileen uummanni Oromoodhaa biyya keessaa akkasumas diiyaasporaan Oromoodhaa biyyoota adda addaa jiran kanneen akka magaalaa Waashingtan fa'aa akkasumas Landan fa'aa keessatti yeroo adda addaatti hiriira bahuudhaan gaafii adda addaa kaafataa jiran. Keessumaayyuu tibba kana wantoonni kunniin baay'een isaanii dhiibbaa uumuudhaan biyya kana keessatti akka dippiloomaatonni nagaan hin taane godhee jira jechuun ni danda'ama. Sababbiin isaa gaafileen baay'eetu jira biyya kana keessatti filannoon jira filannoon dhiyaatee jira filannoo kana wajjin wal qabsiisee sodaan filannoon kun gara middeema kan jedhu sodaa adda addaa uumuutti danda'a sodaan sunis jiraachuu mala jechuudha. Kanas ta'essan asiin duras kaasaa akkuma turre gama Masiriitiin yoo fudhanne dippiloomaatota biyyoota baay'eetti erguudhaan biyyoota Afrikaa keessa jiranii hedduu keessatti erguudhaan biyyi ishiitu jiran natti hin fakkaatu. Sababbiin isaa hamma pirezidaantiidhaatti yoo fudhanne pirezidaantiin biyyattiidhaa ofii isaaniitti ollaa keenya biyyoota baay'ee dhufuudhaan fakkeenya biyyoota akka Jibuutii deemuudhaan wantoota adda addaa dippiloomaasii dhimma waraanaa adda addaa yeroo inni biyyoota adda addaa waliin mallatteessu arginee jira. Akkasumas biyyoota gurguddoo ta'an kanneen akka Ameerikaa fa'aa wajjinis yeroo yaalii waraanaa yookiin tireeningii waraanaa yeroo isaan godhuudhaaf waliigaltee adda addaa mallatteessan irra gahaniiti kan isaan jiran jechuudha. Kun gama Itoophiyaatiin immoo laafinna akka qabu yeroo adda addaatti gabaafamaa kan ture miidiyaaleen idil addunyaa baay'een isaanii dhimma Masriidhaa ol fuudhanii dhimma Itoophiyaa gadi buusaa jiranii kun ammoo sababa dippiloomaatiitiin akka ta'edha namoonni baay'een kan kaasaa turan hayyootiin illee kan kaasaa kan turan jechuudha. Amma immoo dhugaa qabatanii deemaa jiran immoo maal qabatanii deemaa jira kan jedhu booda isaa waan beeknu baay'ee jiraachuu baatu malee dippiloomaatonni Itoophiyaadhaa akkuma ammatti kaaste yeroo kana biyyoota adda addaa keessa deemaa akka jiranidha kan argaa jiru jechuudha. Torbee dabale asirratti waan dabaluu qabnu gaafa xareeraa miidiyaa keenyaan dhiyaannu waa'ee rakkina dippiloomaasii Itoophiyaa mudataatiin jiru irratti miidiyaaleen addunyaa waan jedhan kaasneeti kan turre. Torbee kana garuu dippiloomaatonni Itoophiyaa rakkina dippiloomaasii Itoophiyaan horatte kanaaf ammoo akka waan suphuuf yookiin erbuuf tajaajiluutti waan bobba'an fakkaata duulata amma kaafte fakkeenyaaf biyyoonni amma filataman irratti bobba'an kun irra jireessaan aanga'oonni ministeeronni adda addaa garas ergaman kan erga ministeera muummee fudhatanii deeman akka ta'edha gabaasaalee miidiyaalee kan agarsiisan. Amma asirratti kan laaluu qabnu Ameerikaan akkuma beekamu aanga'oota olaanoo Itoophiyaa warra maqaan dhayin maqaa dhoo'aadoon dhayin fiiza restrictionii irra gootee jirti. Dhoggaawwan adda addaa akka biyya isaaniitti akka imalleef godhanii jiran kanumaan ol qabatee jiilota adda addaa namoota aanga'oota achi jala jiran
kan baay'inaan wanti xiyyeeffannaan biyyoota addunyaatiin irratti hin kennamin hedduu bobbaasaniiti kan isaan jirani ergaawwan dhaqqabsiisaati kan isaan jiran ergaawwan dhaqqabsiisaa jiran kanaan tarii rakkina dippiloomaasii mudate sana deebi'anii erbiisaaf waan tajaajiluuf waan ooluuf fakkaata gama biraatiin immoo ergaan kun ergamtoonni kun garasitti bobba'uun isaanii kan mul'isu dhaabbataaleen idil addunyaa gara dhumarraan kaafna waan kanan kaafna natti fakkaata dhaabbataaleen idil addunyaa kan mirga dhala namaatu falman gabaasaalee ciccimoo ta'an Itoophiyaa irratti baasaati kan isaan jiran keessaayyuu biyyoonni akka Afgaanistaan, Itoophiyaa fi Paakistaan dhiittaa mirga dhala namaatiin biyyoota sadarkaa duraarra jiran akka ta'edha kan dhaabbanni mootummoota gamtooman illee baasee jira warri kun illee himannaa isaanii itti fufaniiti kan jiranii wantoota ta'an gabaasuun wantoota waggaa hardhaa 2-3 fi ji'oottan muraasa dura ta'an hedduun isaanii yeroo ammaa kana kan ol ba'aa jiran akkuma kaaftee turte rakkoon dhimma Tigraay illee xiyyeeffannaadhaan kan ka'aati jiru waa'ee beelaatiin wal qabatu mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin waan jedhaaru qaba kana furuudhaaf fakkeenyaaf walgii amma dhaabbataan akka naatoo faa godhaaf deemaa jiran kana kan amma immoo G7 eegalan kana irratti namoonni Itoophiyaa akka dansaa beekan garasitti bobbaafamaati kan isaan jiran warra adil addunyaa keessaa yoo dhumarra kan kaafnota kunniin kan mul'isu gabaabumatti torbee kanatti Itoophiyaan dippiloomaasiidhaan deebitee ijaaramuudhaaf waan kutattee kaatee fakkaatti kun immoo kan mul'isu dhiibbaan alaa itti jabaatu isaa kan mul'isu ta'udha. Asirratti qabxii tokko dabaluudhaaf torbeessa jechuudha ni yaadannu yoo ta'e Prime Minister Office irraa yeroo miidiyaaleef ibsi kennamaa ture akka ta'e arginu jira. Kun namoonni baay'een leet ta'ee jira jechuudhaan qeeqaa akka turanidha. Sababiin isaa fakkeenyaaf biriifiin miidiyaaleef kennamu Itoophiyaa keessatti mootummaan maddi mootummaadha yookiin maddi miidiyaalee mootummaadha osoo hin beekamin yeroo baay'ee kan baasu alatti Prime Minister Office kallattiin akkasitti kennamuun baay'ee hin baramne garuu ammoo kallattiin akkasii kennuun isaa wanta Itoophiyaa keessatti hojjemaa jiran miidiyaaleedhaaf affeeruu miidiyaaleedhaaf dabarsuudhaaf miidiyaaleedhaaf beekamtii kennanii miidiyaaf uffisa kennuun waan gaariidha. Wanta hojjetamaa jiran mana keessatti hojjetamuun waan gaariis ta'e waan badaa jiru hundumaa baasanii miidiyaaleef kennuun akkuma amma fakkeenyaaf diinaa muftiidhaaf irra deddeebiidhaan miidiyaaleef kennaa turan gama Prime Minister Office wantoonni akkasii yoo kenname fudhatama qaba jechuudhaan qaamoleen baay'een kaasaa akka turan arginu. Garuu asirratti wanti nuti beekuun nurra jiraatu amma Itoophiyaan amma akka duula dippiloomaasii ishee deebistee ijaaruudhaaf kan isheen amma duula geggeessaa jirtu ministeerota ishee kan isheen bobbaastee jirtu amma waa'ee dhiibbaa alaatii kan nuti kaasnee jirru. Kanaan dura amma hariiroon Itoophiyaa fi Ameerikaa gidduu jiru baay'ee jabaa ture. Achi immoo gamtaa Awurooppaa keessas biyyoota Awurooppaa kanaa wajjinis immoo xinnoo ishee hariiroon jiru baay'ee gaarii ture. Amma biyyoota amma Itoophiyaan wajjin dippiloomaasii ijaaraa jirtu kuni hammam humna qabeeyyiidha hammam Itoophiyaa fayyaduu danda'u isa jedhu immoo akka qabxii tokkotti yaaduu barbaachisaadha. Amma biyyooti Itoophiyaan amma luus gochaa jirtu yookaas immoo dhabaa jirtu kuni biyyoota baay'ee jajjaboodha. Warra amma akka G7 faa kana keessa jiranidha. Biyyoota amma Itoophiyaan deebiftee dippiloomaasii wajjin ijaaraa jirtu immoo biyyoota amma humna qaba jedhaman keessaa tokko Chaayinaadha mitiire. Chaayinaan amma Itoophiyaa wajjin hariiroo isheen qabdu cimaa jira. Biyyoota addunyaa kaan irraa humna qabu jedhaman irraa addatti jechuudha. Biyyi jabduun amma Itoophiyaadhaa wajjin jirtu Chaayinaadha. Warri kaan garuu warra amma Itoophiyaan wajjin hariiroo ishee jabeessaa jirtu kun immoo hammam humna qabu hammam jaboodha. Asitti garaagarummaan jiru ifaadha. Kaasuu dandeenya garaagarummaan jiru. Fakkeenyaaf Chaayinaan dantaa mirga dhala namaatiif hin qabdu. Matumti siitu dhiittaa mirga dhala namaatiin himatamaa jirti. Qabeenyaan sadarkaa addunyaatti lammaffaa sadaffaa jedhamtee kaafamtuuti malee Chaayinaan qorqorroo gurguratu malee waa'ee lubbuu namaa dantaasiitii miti. Dhiittaa mirga dhala namaa dantaasiitii miti. Garuu biyyoonni fakkeenyaaf akka Ameerikaa kun fa'aa warri humna guddaa qaban warri akka Ingilaandi kun fa'aa warri gamtaa Awurooppaa jala jiran kunniin warri gara lixaa kunniin biyya mirga dhala namaatiif haga tokko biyyi puur taatee jirtu. Even if Ameerikaan iyyuu biyya mirga dhala namaa seeraan kabachiistu miti baay'ee. Fakkeenyaaf adoo mirga dhala namaa kabachiistu ta'e gurraachonni guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaan oolan warri amantaa Islaamaa kun hordofan hedduun isaanii fakkeenyaaf kutaa bulchiinsa Ameerikaa keessatti yeroo konkolaataadhaan afaan irra ba'anii ajjeefamantu jira. Kunniin isiinillee haga tokko fooyyoftuudha hin goomti kan jedhamtuudha. Garuu yoo fakkeenyaaf biyya akkanatti mirga namaa kabaju kun yoo cal'iste immoo fakkeenyaaf meeshuma kee fakkeenyaaf Ameerikaan meeshaalee Itoophiyaatti gurgurattu qabdi. Chaayinaan illee akkanuma. Garuu dursa kan kennitu waanuma tokkooyyuu fakkeenyaaf Ameerikaan waan tokko fiddee Itoophiyaatti gurgurachuudhaaf yookiin Jibuutiitti gurgurachuudhaaf yoo xiqqaate fedhiin isiin naannoo sanirraa qabdu kabajamuu fi qaba. Wama tokko faayidaa tokkooyyuu argachuudhaaf yookiin gurgurachuufillee bitachuufillee irra jireessaan waanuma diinagdeeti wanni isaanii. Haa ta'utti garuu achi keessatti diinagduma san keessatti iyyuu mirgi dhala namaa haga tokko akka fooyya'u
dhiibbaan gooti biyyoonni kunniin biyyoonni amma maqaa kana horjiise fi ni jedhaman kunniin warra akka United Kingdom warra akka Kanaadaa Jarmaniin kun fa'aa haga tokko warra dhiibbaa godhuu danda'anidha. Chaayinaan humna qabdi humna dhiibbaa kanatti hin gootu. Haa ta'uti garuu isiin kana hin barbaaddu. Waanuma fi gurgurattee keessaa bahuudhaaf waanuma mootummaan biyya sanii jedhe fakkeenyaaf mootummaan biyya sanii gaarii haa ta'u hamaa waan san recognize gochuudhaan duubatti hin deebitu Ameerika gooteelli argisiistee jirti biyyoota adda addaatti. Itoophiyaan immoo hariiroo isiin qabdu jira. Fakkeenyaaf dhiyeenya kana mariin karaa bilbilaatiin amma haasnee turre dhimma dippiloomaasii irratti ministeerri haajaa alaa biyyattiitii fi itti aanaan muummee ministeeraa haasan irratti Chaayinaan Itoophiyaa keessatti wanni godhamaatiin jiru waanuma aangawoonni olaanoo mootummaa Itoophiyaa dubbatan dubbatte. Mirga siiti Itoophiyaan biyya isii keessatti waan barbaadu gochuu asirratti garuudha wanti kana irratti wanti nuti kaasuun barbaachisaadha jedheen yaadu amma firri Itoophiyaa ishee jabduun amma akka addunyaatti Chaayinaadha. Chaayinaan eenyudha isa jedhu kaasuun barbaachisaadha itti fakkaata. Amma biyya akka addunyaatti jechuudha UN gabaasaa keessatti yeroo baay'ee kan inni baasu biyya walqixxummaan amantii keessatti hin kabajamne dhaabbileen amantaa biyya sana keessatti illee hayyama kan hin qabne Chaayinaadha biyyattii keessatti jechuudha. Keessumaa biyyattiin yeroo baay'ee dhiittaa mirga namummaatiin walqixxummaa amantii kabajuu dhabuudhaan kan isheen himatamtu yeroo baay'ee jechuudha. Karaa kan biraa immoo addunyaa irratti amma dinagdeedhaan guddachaadha kan isheen jirtu. Biyyoota Afrikaa kan amma guutummaadhumatti to'attee akka isheen jirtudha. Lammiileen Chaayinaa Afrikaa keessaa biyya isaanii hin jirre hin jiru. Akkuma kolonii fakkaata jechuudha. Karaa kan biraa namoota baay'eef carraa hojii haa uuman iyyuu malee jechuudha. Amma Chaayinaan biyyoota Afrikaa kana keessaa piroojeektii guddaa isheen hojjettu daandiidha. Hojii daandiiti kan isheen hojjettu miti yeroo baay'ee. Sana gaafa hojjettummaa Chaayinaan hin liqeessiti. Ameerikaan garuu hin kenniti. Siigalee. Kanaaf amma daandii haayiweeyi asii amma Finfinneedhaa gara Adaamaatti gara Hawaasaatti hojjetamee jiru kana Chaayinaadhaan kan mootummaa Chaayinaatu kan hojjete jechuudha. Hojjeteef birrii kaffalchiifadha. Amma ammaatti kaffalaadha kan isheen jirtu jechuudha. Isaatiif kaffaltaa jechuudha. Warra akka Ameerikaa fa'aa kana fudhattee yoo ilaalte garuu yoo sii kennu ta'e rakkoo arjentii ta'ee fi sii kennaniidhuma ittiin dinagdee kee hojii kee tajaajila hawaasaa ittiin hojjetta jechuudha. Chaayinaan garuu guyyaadhaa gara guyyaatti sirraatii qoddachaadha kan isheen ooltu jechuudha. Asbiratti akkuma isin kaastanii fakkeenya waa'ee Chaayinaa kanarraa dubbannu waa baay'ee kaasuu dandeenya. Daldala garbaa ni yaadattu hundi keessan jechuudha. Daldala garbaa jaarraa 16ffaa fi jaarraa 19ffaa keessa ture jechuudha. Daldala garbaa san bifa ammayyaatiin istiilna kan gaggeessu eenyu jedhame Chaayinaadha. Yeroo sanitti daldalli garbaa kan gaggeeffamu kallattiidhaan ture. Inni ammaa kun ammoo kan ammayyaa kan bilchaatee fi indirect kan ta'e kan gaggeeffamu jechuudha. Biyyi kana gaggeessu ammoo Chaayinaa jechuudhaan kan beekamtu jechuudha. Inni biraa ammoo Chaayinaa keessa fakkeenyaaf dhabdeen akkuma isin kaasan dhimma amantaatii wajjin wal qabsiisee dhimma musliimota achi keessa jiran wajjin wal qabsiisee Hong Kong fudhachuu dandeessa. Hong Kong wal qabsiisee akkasumas Taiwan wajjin wal qabsiisee istiin rakkoon fulamni guddaa kan biyya qabdudha. Akkuma itti kaastee dippiloomaatiif biyya filamtu wayira dippiloomaatiif kiyyaa naata jettee ati filatu sun jalqaba itti fufiinsa akkamii qaban kan jedhu barbaachisaadha. Asbirattan ambaasaadar waan tokko kaasanii turan ambaasaadar Diinaa Muftii. Itoophiyaan ammatti nama dippiloomaasiidhaaf kana jettee ofishaalee filattuu fi sadarkaa filachuu hin geenye kan isaan jedhanii turan. Waan kun waan gaariidha. Sababiin isaa biyyoonni nu filannu itti fufiinsa biyya kanaaf biyya maal buusuu danda'an. Itti fufiinsa biyya kanaatiif bu'aa maalii qaban kan jedhu bu'uura beekamuu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf yeroo tokko namni wayii Veenzuweelaa wajjin yeroo isaan dippiloomaasii Itoophiyaadhaa gama saniin walitti dhufeenya cimsuuf ta'e jedhanii yaadeen ture. Maaltu sammuu kee keessan dhufe beektaa? Veenzuweelaan Ameerikaa wajjin waldhabdee guddaa akka keessa turte beekamaadha. Waggoota hedduuf jechuudha. Boodarraa Veenzuweelaan siisteema addaatti fayyadamtee waraana Ameerikaadhaa hedduu isaanii barbadeessitee kan turte beekamaadha seenaa keessatti. Nutis Ameerikaa barbadeessuudhaaf Veenzuweelaa fayyadamnaa jedhee sammuu kee keessa yaadaan ture. Maafi biyyoonni nuti dippiloomaasii itti fayyadamnu beezikaalii jalqabarraa biyya maal taatu akkamitti deemuu dandeessi. Dhaloota egeree aangoo irraa qofaaf miti. Dhaloota egeree boruutiif illee maal ta'uu danda'a kan jedhu beezikaalii beekamuu qabaadha. Kanaafuu dippiloomaasii cimsuun baay'ee gaariidha. Kallattii hedduun sirraa buusa. Waa hedduu sirraa buusuu danda'a. Fakkeenyaaf wantoota idil addunyaa keessattan dargaggeessi kan kee argachuu qabu biyyoota adda addaa keessattan mirga firiidamii keetiin deemsee jiraattee argachuu dandeessa. Biizinesiin kan kee akkasumas wantoota baay'eedhaan jechuudha. Guddina hedduuf dippiloomaasiin biyyoota addunyaa wajjin qabdu gaariidha. Garuu ammoo fakkeenyummaan nuti godhannu biyyoota gabrummaa hedduu keessa turan biyyoota lammiilee isii gabrummaa hedduu keessa jiru wajjin yoo ta'e lammii kan keessa gara gabrummaatti oofaa jirta waan ta'eef waan kana rakkoo kana duukaa wantani kaasuu barbaadu Chaayinaan amma hojii isheen hojjettu kaasnee turre biyya kana keessatti amma dippiloomaasii qabaachuun akkuma amma abbaan kaasee waan baay'ee murteessaadha.
waan biyya kee lammii kee fayyadu yoo ta'e jechuudha. Chaayinaan amma keessumaa gara Eastern Industry gara Chaayinaa gara Bishooftuu gara Duukam kallattii kanarraan warri jiranii gara baha Oromiyaa kanarraa warshaalee baay'een ijaaramaniiti kan isaan jiran. Hojii dhabaan keenya dargaggeessi hojii dhabaan kutaa 10tti fixee sanaa olittis digiriidhaan eebbifamanii kan ba'an hojii gaafa dhabanii carraan isaan qabanii dhaqanii warshaa Chaayinaan ijaarte sana keessatti isaaniin hoogganamutti dhaqanii qacaramuudhaaf dirqama yeroo baay'ee. Ijoolleen achi keessa jiran suni hammam jireenyi isaanii jijjiiramee jira. Hammam galii gaarii argatu inkaamii isaan argatan maal fakkaata jettee yoo ilaalte waan baay'ee si gaddisiisudha. Waa'ee daldala garbaa abboomaan kaaseefan jedhee ammayyaa fakkaata sanni jedheetiif jechuudha. Amma ijoolleen suni birrii xiqqoodha wanti isaan argatan. Birrii baay'ee si gaddisiisu jechuudha. Salariin isaanii yookaas waan isaan argatan xiqqoo waan ta'eef ijoolleen kuni overtime sa'aatii dheeraa hojjechuudhaaf kan isaan dirqaman jechuudha. Birrii isaan argatan kiraayii manaa kaffalachuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Ijoolleen sun amma waan tokko dubbachuu hin danda'anii abbootiin seeraa achi jiran jiraachuu danda'u mirga eenyu kabaju garuu mirga warra sanaati jechuudha kan isaan kabajan. Kanaaf amma ijoolleen kun achuma keessa waan oolanii fi waa'ee mirga isaanii dubbachuu hin danda'anii jireenya fooyya'aa jiraachuu hin danda'an jechuudha. Kana irratti waa jechuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf nuti wanni Chaayinaa wanni kaafnu fakkeenyaaf gaarummaan Itoophiyaan walitti dhufeen hariiroon Itoophiyaan Chaayinaa waliin godhattuu fi Chaayinaan Itoophiyaa bira dhaabbachuunis akka hammeenyaatti kaasuu barbaanneeti miti. Wanni nuti achirratti ijoon kaasuu barbaanne Chaayinaan eenyudha kan jedhudha kan ibsuu barbaanne. Yaada isiin kaafte fakkeenyaaf biyyootuma addunyaa jiran fakkeenyaaf ibsi miilana keessattuu baatiiwwan kana keessa ba'aa jiran dhuguma ibsa nama gaddisiisudha waa'ee qabiinsa mirga dhala namaatiin wal qabate irratti. Chaayinaan gaduma utaaltee biyyoota kana hundarra Chaayinaan Itoophiyaa fi yaaddeetii kan gadi utaaltee Itoophiyaan biyya isii keessatti waan barbaadde gochuu dandeetti kan jettu. Itoophiyaan biyya isii keessatti waan barbaadde gochuu dandeetti kan jedhamu ko yoo mirga lammiilee isii kabajuu dandeetteedha. Chaayinaan immoo haala kanaan gadi utaaltee gaafa dubbatu Chaayinaan eenyu akka jennuuf nu dirqisiisee jira jechuudha. Nuti fakkeenyaaf Ameerikaan gaariidha, Jarmaniin gaariidha yookiin Ingilaandi gaariidha jennee hammeenna Chaayinaa himaan jiru. Itoophiyaan hariiroo isaa waliin qabdu cimfachuu dandeetti. Bu'aa isaan biyya kanaaf qaban irratti. Bu'aa isaan biyya kana irratti dubbatuuf dirqamna garuu dhugummaa irratti nu kan dubbannu. Kanumaaf Chaayinaan akkanatti garasitti deemuunis garee tokko uumuun waan barbaadameef yookiin immoo mirga dhala namaatiif dantaa dhabaachuus kan mul'isu ta'uu ibsuu barbaanneeti jechuudha kana kan qabu. Gara ajandaa keenya sattaanutti ceena. Egaa akkuma jalqaba kaasne ajandaa keenya mata dureedhaan himuu akka yaalletti G7 mariisaa Ingiliziitti geggeessaa jiru guyyaa kamisaadha jimaata kaleessaati jechuudha kan inni jalqabe. Haa ta'uyyuu malee egaa mariin kun maalirratti xiyyeeffata isa jedhuu fi dhimma qabiinsa mirga namoomaa akkasumas immoo haala qilleensa addunyaa kana sanaan wal qabatees immoo gama covididhaan wal qabatee ajandaalee gurguddaa sadan kanaa fi kanneen biroo irratti biyyooti gurguddoo ta'an miseensa G7 kan ta'anii marii geggeessaadha jechuudha kan isaan jiranii. Mee G7 eenyudha? Miseensa G7 warri ta'an biyyoota kamidha abboomaan asirratti? G7 kanatti yoo as deebi'ee garuu osoo achi hin geenye ture waa'ee onnaa kaasuuf ture garuu mee G7 kana eenyu inni haa kaasu? G7 akkuma ati kaaste bara 1974tti garee hundaa'edha yeroo sanitti liberal group jechuudhaan yeroo inni jalqabe ture G8 jedhama ture irra caalaan isaa bara 2014tti kan jijjiirame gara G7tti yeroo sanitti Raashiyaan keessa akka turteedha. Raashiyaan immoo bara 2014tti keessa kan baate suspense kan keessaa godhanii sababa waraana kiriminaalii jechuudha yookiin Ukraine wajjin wal qabate akka ta'edha kan yeroo san akka ta'edha. Kun akka isheen biyyoota akka Kanaadaa, Faransi, Jaarmaan, Itaalii, Jaappaan, United Kingdom fi USA plus gamtaa Awurooppaadha kan of keessatti qabatu jechuudha gareen G7 jedhamu kun. Maal faayidaan isaanii yoo jenne faayidaa maalii qabu G7 kunis faayidaa maalii qaban yoo jenne baay'inni isaanii taaksii minimum gochuudhaan biyyoota adda addaati jechuudha. Taaksiin isaan wal labsanii taaksii parsantaa 15 ta'u biyyoota kaawwan irraa kan gadi buusu yookiin gama taaksiitiin biyyoota biroo galgaluu akka danda'anidha. Inni biraa immoo doolaara hedduutti kan ta'u fandi gochuudhaan rakkoolee idil addunyaa irra jiran hedduuf akka solushiniitti akka furmaataatti kan ka'an jechuudha. Bara kanas ni yaadannoo ta'e pirezidaantiin British jechuudha. Boris Johnson biyyoota kaawwaniif affeera taasisaniin $1 billion akka
doneet godhan yookiin akka buusan jechuudha kan isaan kaasanii waan doolaar biliyoona tokko ammoo sababa maaliitiif yoo jenne talaalli COVID-19 akka ta'edha kan isaan kaasanii kana jechuudha keessumaa inni kun kabara kana akkuma jalqabaratti ibsuuf yaallee gareen kun waggoota hedduuf booda kan deebi'ee bakka tokkotti walitti dhufe keessumaa waggoota lama asitti jechuudha waggoota lamaan duratti sababa COVID-19tiif hin turre qaama wal arganii hin turre yeroo ammaa kanatti qaama bakka tokko dhufanii waliin kan isaan mari'ataa turanii waliin kan isaan haasaa isaan turan jechuudha. Inni biraa immoo Queen Elizabethis Biden wajjin akka argite walii haasofteedha. Waan kun diqoo nama ajaa'iba. Boris Johnson erga wal argee Queen Elizabeth maaf barbaachisu wal arguun jechuudhaan The Guardian barreessee kan inni ture. Biyya san keessatti akkuma dhalaa gonfoo isa jedhan san mootittiin hadhaas akka kabajaa qabduu fi Joe Biden wajjin footoo kaatee yeroo isii wajjin haasaa turtes laalleetti kan turre. Inni biraa immoo iddoowwan akka bashannanaa hedduu ta'an keessatti diinaras nyaata irbaatas akka wajjin nyaatan kun adda akka ta'ee fi Boris Johnson akkuma yeroo darbe sargii dhuffatanii godhatan san har'as dhossanii namoota kana walitti qabanii akka nyaachisan jechuudhaan za Bloomberg gabaase inni kan ture jechuudha. Kanaaf gareen G7 kun walgahii isaanii kanaan wantoota global ta'an baay'ee isaanii kaasanii maratanii isaan turanii garuu immoo isa dursuudhaan asitti kamisa jechuudha isaan kan eegalan jimaata kamisa dhaabbileen idil addunyaa hedduu kallattii intarneetiitiin waa'ee dhimma Itoophiyaa irratti ibsa bal'aa kennanii kan turanii isa raa dubban. Tolega borumee kanarratti keessumaatii gamma biyyoota Afrikaa kana keessatti biyyoota idil addunyaa irratti gareen mirga namoomaatii fi falman yookaas immoo dhaabbatanii kan jiran Afrikaa irraa biyyoota adda addaa irraa marii kanarratti argamaniiti kan isaan jirani. Jeffrey Feltmanis immoo gaanfa Afrikaa fi akkasumas immoo Itoophiyaa daawwatee kan ture waan Itoophiyaa keessatti taajjabee fi qabiinsa mirga namoomaatiin wal qabatee waan biyya kana keessa jirusi gabaasa akka dhiyeessuudha jechuudha walgahii kanarratti boru. Akkuma isin kaaftan warri garee torbaa kabadhaadhaan kun kaayoon isaanii inni guddaan dhimma diinagdee irratti kan isaan xiyyeeffatanii gabraatiin immoo diinagdeen utubuudhaan kan beekamu jijjiirama haala qilleensaa to'achuu irratti fuulleffataniiti kan isaan haasa'anii gama biraatiin immoo maallaqa addunyaa manaaji gochuu irratti warra hojjetanidha. Maallaqni akkaataa kamiin manaaji akka godhamu taaksii haala kamiin walirra akka ka'uu danda'an akkuma abboomaan kaasan biyyoonni badhaadhaan kunniin biyyoota kaanirra akkamitti akka isaan wal murkiin isaanii fakkeenyaaf isaan biyyoota gurguddan biyyoonni kun fakkeenyaaf biyya akka United Kingdom, Amerikaa, France, Germany, Xaaliyaan, Japan warra akka Kanaadaa kana fa'aadha. Warri kun warra diinagdeedhaan haga tokko fooyya'oo ta'anidha addunyaarra. Fakkeenyaaf Chaayinaa fakkeenyaaf diinagdeen Chaayinaatiif kan jara kanaa wal qixa miti. Diinagdeen Chaayinaa gubbaarra kan inni jiru baay'ee yeroo dubbannu lafarratti diinagdeen Chaayinaa hanga nama miti. Fakkiidhaan Chaayinaan irra jireessaan waan akka fakkii warra suuraadhaan gowwoomfamu jedhaniif addunyaan karratti kaasan baay'ee Ameerikaan fakka jedhaniin lammiileen Chaayinaa hanga ammaa warri mana citaa keessa bulan jiru jedha Trump irra deddeebiidhaan yeroo inni Chaayinaa arrabsaa ture sanitti gaafa taaksii irratti gataa ture san waan inni dubbataa ture kan yaadannoo. Akka qoosaatti yeroo tokko namoonni 300 ol lakkaa'aman still live in cave dhakaa keessa hagammatti. Dhagaa keessa akka jaldeessaa jiraatu jedhee Trump yeroo dubbatu nama dubbifillee duubatti hin deebiin akka ta'e waan beekamudha. Kanumaan wal qabate walgahii har'aa kanarra amma miilana eegalan kanarratti immoo dabalataan dhimma siyaasaa waqtaawaa ta'e irratti hin dubbatu jedhameeti kan eegamaati jiru. Dhimma san dura garuu karaa online natti fakkaata madataniiti kan jiran aangawoonni kunniin aangawoota biyyoota kanaatti kan walitti dhufee dubbatu dhimma kanarratti waan madatan qabu dhimma siyaasaa waqtaawaa ta'e irratti rakkoo Tigraay keessaa kan beelaa wal qabatan irratti dhaabbanni wabii midhaan nyaataa gabaasa baaseen lammiileen miliyoona 5 tuqaa ol ta'an Tigraay keessatti beela hamaaf saaxilamaa deemu kan jedhu. Tigraay fi naannoo Amaaraa fi naannoo Affaaris kan dabalatee. Gama biraatiin immoo hooggantuun USAID kan gargaarsa Ameerikaa kennitu hooggantuun isaanii kan jedhan rakkoo amma Itoophiyaa gara kaabaatti mul'ataatiin jiru kanarratti ministeerri muummee Itoophiyaa yoo hin hojjenne taate nama seenaa jireenya isaanii keessatti beela deebisee biyyattii keessatti fide jechuudhaan yaadatamuu malu seenaa isaaniirra taa'uu danda'a kan jedhu kaasaniiti kan jiran. Kana maleeyyuu dhiitta mirga namaa jabaa ta'e gaggeeffamaa jira kan jettu hooggantuun falmituu kan mirga
mirga dhala namoomaa kan gaanfa Afrikaa irratti Leetishiyaa Baayidar waan barreessite qabdi. Miidiyaaleen addunyaa immoo kan hedduun isaanii dhimma kana fudhanii barreessaniiti kan isaan jiran BBC dabalatee asirratti waan jedhan qabu. Fakkeenyaaf ajjechaan lixa Oromiyaatti raawwatame irratti waan isiin barreessite jira san gara duubaatti kaasuu dandeenya. Ammaaf garuu hogganoota olaanoon biyyoota amma maqaa dhoofnee kun kan G7 kun walgii isaanii already United Kingdom keessatti eegalaniiti kan isaan jirani. Walgii san irratti namoota hirmaatan jiru. Akka matikaatti Jeffries Feltman waan gaanfa Afrikaa kana nama sirriitti beekuudha. Dhimma Tigraay dhimma ijoo godhanna jedhanii yaadaniiru jarre. Dhimma kana irratti ibsa bal'aa hin kennu jedhaniiti kan isaan yaamamaniiti kan jiran. Itoophiyaan gamasiitiin immoo wanni ibsi bahe kun kan keessattuu beelaan wal qabatu kun soba akka ta'e addeessitti kasiin jirtu jechuudha. Ammatti wanta yaaddessaa miti dhimma beela jechisiisu miti jechuudhaan gaa ministeerri dhimma alaa diinaa muftii ibsanii jechuudha kan isaan jirani. Haa ta'u iyyuu malee marii kanarratti kan isaan jechaa jirani dhimmi Itoophiyaa keessa jiruu fi dhimma naannoo Tigraay keessa jiru kuni dhimma keessumaayyuu rakkoo namtolchee akka ta'edha kan isaan dubbatan jechuudha. Balaa uumamaa utuu hin taane rakkoo namtolchee akka ta'edha kan isaan dubbatan. Hayyoonni adda addaa yeroo jiran hundumti isaayyuu waan addunyaa kanarratti ta'aa jiru balaa namtolcheedha malee rakkoo waaqni uume miti. Wanti hundumti isaayyuu yoo ilaalame garasitti deebi'ame yerootti jedhamudha yeroo baay'ee. Haa ta'u iyyuu malee egaa wanti naannoo Tigraay keessa jiruu fi akkasumas immoo wanti naannoo Oromiyaa keessa jiru illee baay'ee xiyyeeffannoo guddaa argachaa jiru. Haa ta'u iyyuu malee hayyoonni adda addaa waan Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kanas qaamolee idil addunyaa dhageessisuudhaa fi yaalii gochaadha kan isaan jirani. Egaa manni maree nageenyaa UN tarkaanfii fudhachuu dhiisuunsaa gammaatti fudhataman qabu jechuudhaan kan isaan dubbachaa jirani. Marii kana irratti egaa dhimmi keessumaayyuu warri dhiyeenyaan dhimma Itoophiyaa dhimma gaanfa Afrikaa kana hordofanii irra jireessaan jechuudha. Marii kana irratti ajandaa gurguddaa gochuudhaan kan isaan kaasan dhimma mirga namoomaatii fi dhimma beelaan wal qabate wantoota kana irratti xiyyeeffannoodhaan kan dubbatan ta'agaa tokko tokkoon isaaniiyyuu yeroo isaanitti gabaasaa dhiyeessan ta'a jechuudha. Isaan marii kana dursaniiti gaafa kamisaa kan intarneetiidhaan wajjin mari'atanii marii kana immoo kan geggeesse gaazexeessituu CNN kan taatedha. Kallattiidhaan ishitti kan dursaati kan ture ni yaadannoo ta'e yeroo darbe gaazexeessituun CNN kun jechuudha isheen gama naannoo Tigraayittis deemtee viidiyoo adda addaa waraabdee yeroo miidiyaalee adda addaa warraa fuudhanii gabaasaa turan beekamaadha. Marii kana dursa mariin G7 kun kan dhumate fakkaata garuu ammoo isaan duratti kallattiimaan qaamoleen kunniin marii taasisaniini asirratti namoonni hedduu kan hirmaatan akkuma isin kaastanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti akkasumas ambaasaadar Ameerikaa kan taate Lindaa Toomas irratti argamteeti kan isin jirtu bulchiinsa eejensii misooma Ameerikaadha USAID irraati ammoo Simantaan Power kan irratti argamanii akkasumas barreessaan ittaanaan dhimma mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi qindeessituun deeggarsa ariifachiisaadha kan taate Mark Law Oaks irratti argamteeti kan isheen jirtu. Jeffrey Feltmanis akkuma isin kaastan argamanitti kan isaan jiran jechuudha. Asirratti hundi isaaniitu yaada adda addaatti kan kaasan. Yaadni isaan kaasan irra jireenya isaanii mirgi dhala namaa yookiin sarbamiinsi mirgi dhala namaa geggeeffamaa jira kan isaan jedhanii tokkoon kaasanii irraa dubbachuu ni dandeenya garuu sa'aatii waan hin qabneef gabaabsinee cuunfaa isaanii walitti qabnee dubbachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf irra jireessi isaanii ammoo itti dabaluudhaan loltoonni Eertiraas dabalatee kanneen naannoo Amaaraa naannoo Tigraay keessa galakkisanii bahuu qabanii akkuma amma Buruunis kaasee naannoo san keessatti hongeen waggoota hedduuf turee hin beekne deebi'ee dhufaa jira. Kun ammoo seenaa badaadha. Kanaaf dhaabbachuu qaba. Kan isaan jedhanii gamtaa Awurooppaatti ammoo hoogganaan koomishinarichaa kan ta'an koomishinii hooggansa balaa Awurooppaa kan ta'an ammoo waraanichi akka dhaabbatuuf waamicha hedduu godhaate turre namni nu dhaga'u dhabamuu wajjin wal qabatee rakkoo kanaaf gaaniitti biyyi kun kan jirtu jechuudhaan haasa'u isaa eegalee booda immoo rakkichi kun akka dhaabbatuuf furmaan walii akka dhaabbatuuf gabaabumatti deeggarsi garas geggeeffamu ugguramuu hin qabu deeggarsi nuti taasifnamu ugguramuu hin qabu rakkoon kun rakkoo namtolcheedhaati kan namni uume rakkoo uumamaatii miti kan ammoo keessaa bahuu dandeenya. Waraanni furmaata akka hin taane ni beeknaaf waraanni furmaataa miti furmaata kan ta'u mariidha jechuudhaan yeroo isaan haasaanis ni jiru jechuudha. Kanaaf irra jireessi isaanii wantoonni yaanni isaan kaa'an qabxiilee hedduus kaa'anii jiranii qabxiin isaan kaa'an irra jireessi isaanii deeggarsi namoomaa naannoo sanis ammaan kana barbaachisaa akka ta'u waraanni naannoo san keessa jiru xiyyeeffannootti kennamee hawaasni idil addunyaadhaa xiyyeeffannootti kennee naannoo san keessa gadi lakkisee bahuu akka qabuu fi fandiin yookiin deeggarsi maallaqaa garas taasifamu baay'achuu akka qabuufu hawaasa idil addunyaatiif affeerraa yeroo isaan itti godhan jechuudha. Inni biraa immoo dhimma kana
Kana duukaa tuuti sanan fixinamma marii kallattii kanarratti taateewwan 132 oltu gabaasa ta'e. Waa'ee deeggarsi namoomaa iddoo sana akka hin qaqqabneef jechuudha. Deeggarsi namoomaa iddoo sana akka hin qaqqabne taasifameera jechuudhaani gabaasni waliigalaa jechuudha 132 kan danqaa deeggarsa namoomaatiin wal qabatu gabaafameeti jechuudha kan jiru waan mati dubbatteerraa itti dabaluu barbaadeeti. Walumaa galatti barreessitoonni olaanaan dhimmoota baqattoota kan ta'anis Noorweerraa Jaan Ingilaand irratti haasa'uudhaan isaanis argamuudhaan deeggarsi namummaa hojjettoota kennan akkuma uummata kaastee rakkoo akka qabu ibsuudhaan namoonni deeggarsa akkasii godhaa jiran ajjeefamaa jiran kun ammoo dhaabbachuu qaba jechuudhaan kaasanii isaan kan jirani. Gama biraatiin amma kan nuti kaasuun irra jiraatu gabaabsinee jechuudha marii keenya gara goolabuutti finna yeroo baay'ee sirni fayyaa fi sirni qabiinsa mirga namummaa addunyaa wala jedhama. Nama mitiiree addunyaa guutummaarra kan jiraatus nama sirni fayyaas wal fakkaataadha. Sirni qabiinsa mirga namummaas wal fakkaataadha. Maaliif siyaasa barbaadde hordofuu dandeessa waa'ee mirga namummaa irratti garuu waan wal fakkaatan. Kun seera akkoo biyyoonni addunyaa waliin ta'anii tumatamanidha. Bara 1948 keessa gaafa Universal Human Rights Suffrage'n dhaabbatu jechuudha. Biyyoonni kamiyyuu dhimma fayyaatii fi dhimma qabiinsa mirga dhala namaa irratti fakkeenyaaf wanni kun waanuma akkana lafaa ka'ee tumamee miti. Waraana addunyaa lammaffaatii tokkoffaa fi lammaffaa keessa dhalli namaa hagamta akka miidhame beekamaadha. San duuba addunyaa wanni kun nu geetti. Fakkeenyaaf hogganoonni gaafa san seera kana tuman hin jiran amma lubbuudhaan garuu addunyaan itti gargaaramaa jirti. Wanni nuti har'a goonee darbinu tokkoon isaa boru dhaloota miitii kuu hin fayyaddi. Fakkeenyaaf Universal Suffrage of Human Rights'n gaafa akkuma addunyaatti kan dhaaban bara 1948 waliigaltee mallatteessan san irratti biyyoonni addunyaa kamiin yoo dhiqqaate seerota mirga qabiinsa mirga dhala namaatii fi fayyaa dhala namaatiin wal qabatan kanneen heera biyya isaanii keessatti barreessuu qaban kan jedhan fakkeenyaaf environmental right clean environmental right mirga naannoo qulqulluu keessa namni jiraatuuf qabu biyyoonni adda addaa biyyoonni addunyaarra jiran keessa biyyoonni 165 ol ta'an heera biyya isaanii keessatti yoo dhiqqaate galmeessaniiti kan isaan jiran. Waa'ee mirga qabiinsa mirga dhala namaatiin wal qabatee biyyi hin barreessin hin jirtu yoo Kooriyaa kaabaa ta'e malee. Kooriyaan kaabaa yoo waan tokko barreessuu dandeetti. Kanaan wal qabatee wanni kun waan akka addunyaatti jirudha waan ati kaaste kun. Dhimmoota kun dhimmoota addunyaatti ilaalamanidha. Keessumaa wanti guddaan jiru maal beektaa? Yeroo ammaa kana at least namoonni baay'een ajjeefamaa jiran beekamaadha kun argaa dubbatamaa jira irra deebi'an jechuudha. Garuu ammoo at least let's practice democracy. Hammoo democracy haa barannu. Uummanni biyya kanaa baay'ee uummanni keenya keessumayyuu waggoota hedduuf gabroomee jira. Ajjeefamaa turee jira. Aangoon wanti hunduu ni darba. Garuu namummaan nu ulfaata. Namummaa wanti jedhamu sun safuu wanti jedhamu sun irra jireessaan biyya kana keessaa badee jira. Namni daangaa darbee jira dhugumaa. Egaa atileeraa miidiyaa keenya goolabuudhaa fi hojii manaa guddaadha. Biyya kanaafis qaamota biyya kanaa bulchaa jiraniifis wanti jajjabeeffamu piroojeektooti baay'een hojjetaman eebbifamaadha kan isaan jiranii. Uummati immoo kan inni barbaadu piroojeektoota eebbifamaa kana jalatti jiraachuu barbaada. Mana barumsaatti nama mitiiree kan baratu. Hospitaalatti kan tajaajilamus nama wantoota kan biraa tajaajila bishaan dhugaatis maalis kan itti fayyadamu nama mitiiree. Kanaaf amma sana fuulduraa namni mirga jiraachuu isaatii shuurii ta'uu barbaada. Nagaa argachuu barbaada jechuudha. Sana dura akkuma piroojeektooti kun hojjetamanii eebbifaman waan gaarii akkuma ta'anii mirga jiraachuu dhala namaafis lammiilee biyya kanaafis immoo xiyyeeffannoon kennamu akka qabu dhaamsa keenya asumaatiin dabarsina. Egaa ajandaa keenya kanaan yoo goolamne dhimmi irratti haasa'uu qabnu waa'ee miidiyaa dhiistii wantooti baay'een turaniiru. Sana asumaatiin irra darbinee nagaatti hojjenne gaarii natti fakkaata daawwattoota keenyatti. Kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya atileeraa miidiyaa keenya guyyaa har'aatii fi qabannee jirru kan hangamaatti isin biraa ga'a turredha. Turtanii obsaan waan hordofaa turtanii fi baay'ee filee guddifnee isin galateeffannaa isin faana kan turre Boomaa Qaasoo Boromashii Andanee Tasfaayee ogummaa teeknikaatiin daayirektii gochuudhaan Mubaarak Bashir nu faana ture. Turtiin keessan qophiilee faayilii hafan waliin haa ta'u yaada qabdan karaa 74 44 nu biraan ga'uun dagatinaa nagaatti.